Nagaaniif araarri Waaqayyo Gooftaa isiniif haa ta'u. Dhaggeeffattoota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a yeroo ol butamuu kan jedhu boqonnaa lammaffaa barumsa bara dhumaa jalqabna jechuudha. Barumsa bara dhumaa boqonnaa lammaffaa irratti yookaan kutaa lammaffaa kanarratti Rapture Day yookaan guyyaa ol butamuu yookaan immoo የመነጠቅ ጊዜ isa jennu waliin ilaalla. Akka Waaqayyo nu gargaaruuf Waaqayyoon kadhannu. Yaa Waaqayyo Gooftaa galanni siif haa ta'u. Sagalee jiraataa kana nu barsiisi. Nama si dhaggeeffatu kana gargaara. Ayyaana keetiin isa golgi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Egaa ol butamuun maalii kan jedhu irraa kaaneetu tulaalle gaariidha. Ol butamuu jechuun gara samiitti ol ba'uudha. Gidiraa lafarraa kanarraa biyya darabaa keessaa iddoo amma jiru kana keessaa gara samiitti butamnee Kiristoosiin simachuudha. Kiristoos gadi dhufaa, nuti immoo asii ol dhandhee ol butamnee qilleensa keessatti Gooftaa simachuudha. Yookaan immoo lafa kanarraa ol sokkuudha isa jedhudha jechuudha. Ol butamuu inni jedhu kun. Macaafa qulqulluu keenya keessaa Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 40 yoo ilaaltanii namni lama walii wajjin qota. Inni tokko hin fudhatama, tokko hin hafa. Dubartoonni lama dhagaa daakutti daaku. Tokko hin fudhatama, tokko nafti kan Gooftaan jedhe ol butamuudha jechuudha. Tasaloniqee biraa boqonnaa 4 lakkoofsa 16-17 yoo ilaaltanis Gooftaan Yesuus duumessa keessaan dhufaa. Ergamoota 60 marfamee dhufaa. Nuti immoo jedhe Phaawulos qilleensa keessatti isa simachuudhaaf ol butamna isa jedhe ol butamu. Egaa dhoksaa ol butamuu jalqaba waa sadii tokko sadiitti muu barbaada. Dhoksaa guyyaa ol butamu. Maali dhoksaan ol butamu sun? Tokkoffaan ol butamu guyyaa ol butamuu sana guyyaa misirroo fi dhirsi misirroo itti wal arganidha guyyaan sun. Dhoksaan guyyaa sana keessa jiru guyyaatti misirroo fi dhirsi misirroo wal simatan, wal argatan, wal fudhatan guyyaa dhumaati. Guyyaa cidhaa isa dhumaa jechuudha. Guyyaatti misirroon waaqarraa gadi bu'u. Ergamootaan marfamee guyyaa gadi bu'u. Misirrittiin waldaan kiristaanaa isheen isa eeggachaa jirtu kun yeroo isheen itti fuula isaa agartu, yeroo isheen itti gara isaatti ol baatee misirroon lamaa wal argatan jechuudha guyyaan sun. Dhaggeeffadhaa maaloo. Misirroon har'a yookaan waldaan kiristaanaa har'a gidiraa keessa teessee, qoraattii keessa teessee, rakkina biyya lafaa kana keessa teessee maaraanaataa yoom naa dhufta Gooftaa, yoom dhufta, yooman fuula kee argaa, yooman dhufeessi waliin jiraadha isheen jechaa jirtu misirritti guyyaa sana fuula misirrichaa argitee gaafa fuulli ishee ifu, gaafa gammachuudhaan machooftu, gaafa misirrichi inni waldaa sanaaf dhiige, inni waldattii fayyisuudhaaf fannoo irratti rarra'e, inni misirrittii sagalee isaatiin miicaa ture sun gaafa dhufee ishee fudhatu, gaafa isaa wal argan, dhoksaan guyyaa sanaa misirroof misirrittiin gaafa wal argan jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ilaalaa maaloo buloo tokko. Maatewos boqonnaa 25 keessatti Gooftaan waa'ee durboota kurnanii gaafa kaasee waa'ee guyyaa kanaa kan hin dubbate. Waa'ee guyyichaa dubbate. Ilaalaa. Dubartoonni abshaalonni 5, abshaalonni gowwoonni immoo 5 jedhe mitiire waldaama keessa warra jiraniif dubbate kana. Gowwoonni abshaalonnis waldaama keessa jiru. Waa'ee warra waldaa alaan dubbanne gaafa sana. Lamaanuu ibsaa qabu turan. Tokko dhadhaa ejersaan qaban, warri kaan immoo qabu. Lachuu isaaniiyyuu misirroo eegu. Akkaataan eeggicha isaanii garuu gargaridha. Warri tokko dagatoodha. Warri tokko qophaa'oodha. Warri tokko misirricha simachuudhaaf qophaa'anii taa'anii eegu. Halkan qixxee ta'e utuu dhufe hin ture Yesuus. Halkan qixxee ture waa'ee ofiisaa dubbataa jira. Waa'ee qophaa'ina misirritti haasa'aa jira gaafa sana. Kanaaf misirricha halkan walakkaa dhufe warri sun gaafa gadi ba'anii sokkan. Eeganii dadhabanii sokkan isaan. Dhadhaa ejersaa dabalanii bitannanii sokkan isaan. Gaafa sana gidduutti dhirsi misirroo dhufe jedha. Akka attuu inni jedhu akka attuutti dhufanii Gooftaan jedhe sun akka attuu jechuun diingata jechuudha malee
dhokadheen dhufaa miti. Yesuus utuu uumamni hundumtuu arguu dhufa gaafa sana. Utuu biyyi lafaa asii ilaaluu qilleensa keessaa akka nama aduu ilaalutti Yesuus hin dhufa gaafa sana. Fardarra taa'ee, farda adiirra taa'ee, gonfoo mataatti kaawwatee, ergamoota kumaaf kitilaan marfamee utuu biyyi ilaalu dhufa. Akkaattuu ni jedhu garuu guyyaa isaati. Dingata dhufa. Akka tasaa. Kanaaf yaa nama na dhaggeeffattu qophaa'i ibsaa kee qabsiifadhu. Dhadhaa ejersaa kee guuttadhu. Harkatti qabadhu. Yesuus dhufa ture jettee hin dagatin. Hin dhufa inni nan dhufa jedhe sun. Dhoksaan guyyaa sanaa inni jalqabaa guyyaatti misirrittiif misirroon wal arganidha jechuudha. Yohaannis boqonnaa 14:1 irratti nan naqa. Iddoo isiniin qopheessanii jedhe deebi'een dhufanne jedhe isa gaafa sanaati jechuudha. Hin dhufa Yesuus. Dhoksaan guyyaa ol butamuu lammaffaa maal jettan? Raajii sagalee Waaqayyoo waa'ee lammaffaa deebi'uu Yesuus dubbatu guyyaatti xumuramudha. Guyyaatti sagalee Waaqayyoo raawwatamudha. Guyyaatti raajonni isaan jedhan, ergamoonni isaan lallaban, gooftaan Yesuus inni ofii isaatii dubbate sun, inni Yohaannis mul'atan arge sun, dhufaatii Yesuus gaafa sana goolabama jechuudha. Gaafa sana mammaaksa tafa. Gaafa sana qoosaa tafa. Yesuus dhufa ture jedhanii inni qoosan gaafa sana hin hafa. Raajiin hin xumurama gaafa sana. Raajiitu raawwatama gaafa sana. Macaafa qulqulluutu gaafa sana raawwatama. Dhoksaan ol butamu gaafa sana macaafni dubbatame sun kompiliitirii gaafa sana raawwata. Ani masii'iidha warra irra jechaa jiran hundi isaanii gaafa sana somni ta'uun isaanii barama jechuudha. Macaafa raawwachuu Yesuus hin dhufa. Dhoksaan ol butamuu inni sadaffaan. Yesuus Kiristoos akka waldaan kiristaanaa dhiphina isaa waggaa 7 keessa hin galleef deddeebi'ee kana isinitti himu an ejjennoon koo Yesuus Kiristoos gidiraa isa guddaa isa waggaa 7 isa Daani'el jedhe sana utuu hin ga'iin ol butamti. Waldaan ol butamtee boodadha gidiraan guddaan ejjennoo kooti kun. Namoonni tokko tokko kan isaan jedhan waldaan kiristaanaa gidiraa isa guddaa keessa galti. Gidiraa isa guddaa keessa galtu waldaan kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa utuu gidiraa keessa galiin fudhatamti. 66 utuu gadiin bahin fudhatamti. Waldaan kiristaanaa jalqaba ol butamti. Isa boodadha. Barri haaraan tokko kan itti fufu barri waggaa 7 gidiraan sun. Sababiin isaa wangeela keenya keessaa ka'e mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:10 waldaa Filaadelfiyaatiin gooftaan akka yeroo qorumsi biyya lafaatti dhufu biyya lafaa hundumaa yeroo qoruudhaaf qorumsi dhufu isa jalaan butee si baasa. Gidiraa isa guddaa jechuudha. Qorumsi biyya lafaa guutummaatti kan dhufu bara sanadha. Malee har'a Ameerikaa yoo qoramte bor Itoophiyaa qorama waggaa dhumu akkas inni ammaa qorumsi wal faana miti. Inni yeroo sanaa garuu qorumsi guutummaa biyya lafaatti dhufa. Eekkamsi biyya lafaa guutummaatti dhufa. Aduutu namatti eekkama ganaa laalla malee. Lafatu namatti eekkama galaanatu eekkama gaafa sana. Galaanatu dhiiga ta'a. Aduutu dukkanaa'a. Lafatu iddoo hundumaatti socho'a. Gidiraan sun otuu hin dhufin waldaan kiristaanaa hin butamti. Waldattii waan jaallatuuf misirroosaa waan taateef gidiraa sana jalaa butuudhaaf dhufa Yesuus. Dhoksaa guyyaa ol butamuuti. Egaa akaakuu ol butamuu moo laallagaa? Gosa ol butamuu. Waa'ee ol butamuu kun sinii galuu qaba. Akka qophoofnuuf jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Uumama boqonnaa 5:24 akkeedha. Ol butamuu inni jalqabaa ol butamuu Heenookiif Eeliyaasidha. Isaan kun ol butamuu bara kakuu moofaa keessa raawwatamedha. Mee ol butamuu Heenookan isinitti agarsiisa. Heenook jedha. Karaa isaarra deddeebi'uudhaan Waaqayyoo wajjin jiraatee Waaqayyoon waan gammachiisee Waaqayyoo isa fudhatee deebi'ee hin argamne jedha. Karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan nama Waaqayyootti gammade namni jalqaba. Namni akka dubbii sagalee Waaqayyootti ba'ee gale namni jalqabaa Henookidha. Waaqayyoo baay'ee waan itti gammadeef utuu bishaan badiisaa hin ga'iin rakkinni biyya lafaatti utuu hin dhufin jalqaba nama kana Waaqayyootti gammade karaa isaa Waaqayyoo irra deddeebi'e. Ibroonni immoo itti dabalee akkeedha. Ibroota boqonnaa 11:5 immoo Heenook du'a ijaaniyyuu akkan arginetti amantiidhaan ol fudhatamee jedha. Amantiidhaan ol fudhatameedha. Ol fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisuunsaa dhugaa ba'ameeraafi jedha. Ol fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisaa ture Heenook. Amantiidhaan Waaqayyoon gammachiiseera Heenook. Nama yeroo jalqabaa foonii utuma jiruu ol butamedha gara Waaqayyootti. Ol butamuu isa jalqabaa Heenooktu butame.
Waaqayyo baay'ee itti gammade. Karaa isaa Waaqayyo wajjin godhate. Qulqullummaa isaa Waaqayyo wajjin godhate ol butame. Nama jalqabaati. Nami lammaffaan kakuu moofaa keessa ol butame ol butamuu Eeliyaasidha. Eeliyaasii isa lammaffaa mootota boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti yoo ilaaltan qilleensa ulfaataa keessaan konkolaataa abiddaatiin ol butame jedha. Utuu Elsaa'i faana deemaa jiranii. Afurri qulqulluun dhufeetu Eeliyaasiin butee gara Waaqaatti ol ba'e. Eeliyaas yoo beektan raajii nama abidda Waaqarraa buuse, nama bokkaa caamse, nama Waaqayyoof jiraatee du'edha namni kun. Waaqayyo waan itti gammadee isa kanas amantii guddaa nama qabudha. Kanaaf Waaqayyo Eeliyaasiin gara samiitti ol bute jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Egaa Heenookiif Eeliyaas kakuu moofaa keessaa ol butamuun isaanii waldaa kiristaanaa har'aatiif ergaa maalii qaba yoo jettan? Ergaa maalii qaba yoo jettan? Dhoksaa tokkoon isinitti himas keessatti. Gaafa Yesuus Kiristoos mul'atee dhufu du'aa ka'uu lamatu geggeeffama. Ol yookaan ol butamuu lamatu geggeeffama. Tokko warra dura du'antu ka'aa jedhan. Tasaloniqees dura boqonnaa 4 lakkoofsa 16 warri dur du'an du'aa kaafamu. Isaan qilleensa keessatti ol ba'uu jalqaba. Lammaffaa irratti warra lubbuun jirruudha. Warra yeroo sana jirrutu hamma libsuu ijaatti jijjiiramnee ol butamneedha. Isa duraa Qorontoos 15:51 hamma 52. Lubbuun otuu jiranii geeddaramanii ol ba'uun kun fakkeenya otuu du'i warra ol butamaniiti. Heenookiif Eeliyaas. Isaan du'an argine fooniin butaman. Gaafa sanas fooniin kan butaman jiru jechuudha. Ol butamuu inni lammaffaan immoo ol butamuu Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos immoo akkatti ol butame hin du'e. Guyyaa 3 booddee du'aa ka'ee ergii du'aa ka'ee booddee guyyaa 40 lafa kanarra jiraate utuu namoonni ilaalanii namoonni 500 ol utuu isaan ilaalanii Yesuus Kiristoos duumessa keessa ol sokke. Ol butamuu sadaffaadha. Du'ee du'aa ka'ee ol butame inni immoo ilaala geeffadhaa. Yesuus Kiristoos qaama deebi'ee duuneen ka'e. Qaama deebi'ee du'uu hin dandeenyeen du'aa ka'e utuu namoonni baay'inaan ol ba'e. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irraa. Ol butamuun kun immoo warri dur du'an awwaalaa ka'anii akka isaan ol ba'uu danda'an kan nutti agarsiisu jechuudha. Ol butamuu laman siniin jedhee warra dur du'anii fi warra lubbuun jiranii jara kanarraa fakkeenya fudhanna jechuudha. Jara kanarraa ilaalla jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni sadaffaan ol butamuu waldaa kiristiyaanaati. Ol butamuu waldaa kiristiyaanaa. Gaafa Yesuus Kiristoos Waaqarraa mul'atu akkuma isinitti agarsiisee amma ol butamuu gosa lamatu ta'a. Ol butamuu gosa lamatu ta'a. Inni tokkoffaan warra dur du'antu du'aa ka'aa jedha. Tasaloniqees duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 16. Tasaloniqees duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 16. Warri dur du'an du'aa ka'u. Warri dur du'antu du'aa ka'u. Isaan kun Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoob, Saamu'eel fa'aa, Iyyoob fa'aa, Daani'el fa'aa amantoota kakuu moofaati jechuudha. Qulqulloota kakuu moofaa keessa du'an. Sagalee Waaqayyootiin otuu jiraatanii, Waaqayyoof otuu sagadanii, Waaqayyootti amananii warri kakuu moofaa keessa du'an kun du'aa jalqaba ka'u. Isaantu jalqaba dhaqee qilleensa keessatti Gooftaa simata. Akkamitti weettanii Maatiyos boqonnaa 27 52 gaafa Yesuus Kiristoos fannoo irratti lubbuu isaa keessaa ba'u kattaan hin dadayya'e. Awwaalonni hin banamanii jedheetu warri dur du'an immoo du'aa kaafamanii Yerusaalem mandara qulqulluutti argaman. Namoonni baay'eenis isaan arganiiru. Du'aa ka'uu booddee dhufanii mandaratti galanii namoonni isaan arganiira. Du'aa ka'uu booddee. Kun maal agarsiisa? Ammas Gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa 3 halkan 3 gaafa lafa keessa ture sana. Gaafa awwaalame sana dhaqee warra lafa jalaatti lallabe jedhamte. Warra lafa jalaatti lallabe jedhu
qulqulloota kakuu moofaa dur du'anii achi keessatti hidhamanii turan jechuudha. Achi keessatti hidhamanii turan karaa fayyinaa utuu hin argatiin warra hafan warra achi keessa taa'aa jiran sanatti dhaqee lallabe misraachoo. Yesuus Kiristoos warra jedhaniif warra du'anitti lallabe. Warra jedhaniif warra du'anitti lallabe. Yeroo sana Yesuus Kiristoos misraachoo waan itti lallabeef gaafa inni ka'u isaanis ka'anii argamaniiru. Garuu yeroo sana hin butaman miti isaan. Du'aa ka'uu dhaga'aniiru. Misraachoo wangeelaa dhaga'anii jechuudha. Kana jechuun warra misirroo kanatti dabalamu jechuudha. Misirroo kakuu haaraa waldaa kiristaanaatti dabalamanii qilleensa keessatti gooftaa simachuu danda'u jechuudha. Misraachoo wangeelaa Yesuus isaanitti miira waan ta'eef dhaga'aniiru waan ta'eef. Gara biraan warra utuu hin du'in jirru yookaan amantoota kakuu haaraatti aansee warra sanatti aansee warra ka'an jechuudha. Kakuu haaraa keessatti wangeela dhaga'anii kan du'an akkasumas wangeela dhaga'anii itti kan jiraatan wangeela dhaga'anii waldaa keessa arrayyuu warra jiran Yesuus Kiristoos gaafa dhufu isaan kanatu taa'ee ka'a. Ittaanee amma libsu ijaatti akkuma Phaawulos jedhe san jijjiiramanii qaama hin duuneen maayikiroosekendiitti qaama hin duuneen jijjiiramnee gooftaa simachuudhaaf qilleensa keessatti ol ba'an jechuudha. Kakuu moofaa keessa warra jiranii fi kakuu haaraa keessa warra jiran warra qulqullummaatti du'aniif warra qulqullummaatti jiran isaan kanatu qilleensa keessatti gooftaa simata. Malee hunduma miti. Kakuu moofaa keessa kan du'an baay'eedha. Namoota biiliyoona meeqa ta'u. Isaan keessaa warra gooftaa beekan. Kakuu haaraa iddoo wangeela lallabamuutti ka'e waggaa 2000 ol namoonni du'an. Namoonni wangeela lallabaa jiran. Namoota qulqullummaatti jiran. Akka seera waaqayyootti warra jiran isaan kanatu gooftaa simata. Du'aa ka'uusa jalqabaa yookaan immoo ol butamuusa jalqabaa isaan kanatu argata jechuudha. Waldaa kiristaanaa Yesuus Kiristoosiin simachuudhaaf. Egaa taateen gaafa sanaa maalidha? Waldaan kiristaanaa eenyudha? Akkamitti butamti jenneerra? Ani isheen butamtu warra qulqullummaatti jiraatan, warra sagalee isaa eeggatan, warra dhufaatii masiichaa eeggataa jiran, somni afaan isaanii kee kan hin jirre, qulqullummaatti kan jiraatan, Yesuusin eeggachaa kan jiran isaan kanatu ol butama. Yookaan warra qulqullummaatti du'e, warra utuu tajaajilanii, utuu waaqayyoo jiraatanii lubbuun isaanii darbe harka namaatti haa ta'uu, dhukkubaan haa ta'uu, balaadhaan haa ta'uu, warra obbaafatan isaan kun Yesuusin simachuuf gaafa sana ka'u. Warri lubbuun jiranis geeddaramanii qilleensa keessa gooftaa simachuuf ka'u. Taatee gaafa sana maal dhiga? Maatewos 24:40 sin deebisa. Gaafa sana jedhe Yesuus namoonni lama wal faana qotiisa qotu, tokko fudhatamaa tokko nafa. Dubartoonni lama dhagaa daakuutti daaku, tokko fudhatame tokko nafti. Mana tokko keessaa garaagarummaatu uumama. Waldaa keessaa garaagarummaatu uumama. Biyya tokko keessa garaagarummaatu uumama. Mandara tokko keessatti garaagarummaatu uumama. Hiriyaa fi hiriyaa gidduutti garaagarummaatu uumama. Abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti garaagarummaatu uumama. Tokkoon fudhatama gaafas tokko nafa. Kana jechuun tokkoof gadda, tokkoof gammachuudha. Tokkoof ililleedha, tokkoof immoo boo'icha. Gaafti sun taateen gaafa sanaa tokkoof gadda, tokkoof gammachuu ta'a. Warri simataman gammachuudhaan gooftaa simachuu gaafa jijjiiramanii dhaqan. Waan qaban kana gatanii, jireenya ammatti jiraatan kana gatanii, waan ankooti jedhan kana dhiisanii qilleensa keessa gaafa gooftaa simachuudhaaf dhaqan. Misirroo sana gaafa arguudhaaf dhaqan. Fuula hoolichaa gaafa argan isaan gammachuudhaan gaafa burraaqan. Warri akka seera waaqayyootti hin jiraanneef, warri wangeelatti hin jiraanne immoo guyyaa isaanitti gaddan. Guyyaa isaanitti ilkaan qaran. Guyyaan itti namni wayyoo jedhee boo'u guyyaa sanadha. Guyyaan sun guyyaa hamaadha namoota baay'eef. Guyyaan sun guyyaa gammachuuti namoota baay'eef. Guyyaan sun guyyaa wayyooti namoota baay'eef. Guyyaan sun guyyaa baganaa dhufeeti namoota baay'eef. Garaagarummaa guddaa dhufa gaafa sana. Taatee ajaa'ibaatti ta'a gaafa sana addunyaa kanarratti. Ardii hundumaa irratti taatee ajaa'ibsaa ta'a. Namoonni otuma wal faana jiraatanii wal dhabu gaafa sana. Achii booda waa'ee waldaa kiristaanaa hin jiru. Waa'een waaqeffannaa hin jiru. Waa'een maqaa Yesuus dha'uu hin jiru. Gidiraasa guddaa itti fufa waan ta'eef, barra hamaatti gala waan ta'eef, kana jalaa bagana gaafte warra jedhan
kana jalaa baga miliqi gaafatti jedhamu, kana jalaa bagan sokke gaafa jedhamu. Warri kaan immoo wayyoo gidiraattan dhufe, wayyoo rakkinattan hafe, bineensichi natti dhufa gaafa jedhanii gaafa namni ilkaan gaafa namni boo'u gaafa sana jechuudha. Babiinsaa du'a lammaffaadhaan hin miidhamne ol butame. Badhaasaaf qophaa'aa inni ol butame. Cidhatti qophaa'aa inni ol butame. Yesuus Kiristoosii wajjin cidha hoolichaa dhaqee hirmaata inni ol butame. Kanaaf namoota baay'eedhaaf gammachuudha. Namoota baay'ee biratti garuu gadda guyyaan sana. Taatee guyyaa sana. Jechaan ibsuu hin danda'u. Taatee guyyaa sanaa jechaan ibsuu hin danda'amu. Baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Kanaaf waldaan kiristaanaa ofa qopheessitu. Bishaaniin miicuudhaan karaa dubbii isaa ishee qulqulleessa jedhamee Efesoon boqonnaa 5:26 karaa dubbii isaatii qulqullaa'aa sagalee waaqayyootiin of qulleessaa uffata adii uffadhaa warra uffata adii uffatetu simatama gaafasa. Qilleensa keessatti kan ol butamu warra gooftaa wajjin jiraatanidha. Warra waliin dhaa'an miti. Warra waan hundumaa xureessan miti. Mandara qulqulluutti kan galan warra qulqullaa'edha. Kanaaf gaafa sanaaf of qopheessi. Guyyaa sanaaf of qopheessi. Akka waan bor ta'utti of qopheessi. Guyyaan sun hin beekamu guyyaan sun. Guyyaan sun guyyaa baay'ee eeggatamudha. Guyyaa akka misirroon cidha isheetti guyyaa heerumaatti qophooftutti guyyaa nuti qophoofnudha guyyaan sun. Guyyaa salphaas ittiin fakkaata. Galanni waa ta'eef. Lammaffaan taateen guyyaa sanatti ta'u balaa gurguddaan uumamuu danda'a gaafa sana. Balaa gurguddaan biyya lafaa kanarratti uumamuu danda'a. Sababiin isaa namni xiyyaara oofaa jiru xiyyaara keessa akkuma jirutti yoo ol butame xiyyaara caccaba. Namni doonii kee jiru akkasi. Namni baabura oofaa jiru sun otuu ol butameeti gaafa ol butamu sana inni achi kee jiru hundumtuu hin caccaba jechuudha. Hin bada jechuudha. Konkolaataan ni ofu magaalaa keessatti ilaala. Gaafa ol butamu konkolaataan qullaa gaafa. Balaa gurguddaatu uumamuu danda'a gaafa. Keessumaa balaa tiraafikaa. Wantoota ajaa'ibsiisaa tiyaatira baay'eetu ta'a gaafa. Guyyaa ol butamu. Namoota hedduudha waan ta'eef kan ol butamu. Mana keessa, waldaa keessa, biyya keessa, mandara keessa. Namni utuma ilaaluu ol dhaba jechuudha gaafa. Utuma ilaaluu uffata namichaa bichaa argaa. Wal dhaba gaafa sana. Namni utuma ilaaluu wal dhaba. Egaa ol butamtee waldaan kiristaanaa kun eessadatti? Qulqulloonni dur du'an hin ka'u jenneerraa, warri lubbuun jiraniin ol butamu jenneerraa eessadha gurgaasaan? Ishee kana immoo baruun gaariidha. Fakkeenya gooftaan dubbate Yohaannis boqonnaa 14:1 kaasee nan dhaqaa gara abbaatti ol ba'aa dhaqee iddoo isiniin qopheessaa deebi'ee dhufeen immoo gara kootti isin fudhadhaa iddoon jiraadhee isinis akkuma jiraattaniif jedhee nan dhaqa deebi'ee immoo nan dhufa dhufee immoo isinan fudhadha eeshinuu fudhatee immoo eessa nu geessa jedhu laala. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos aadaa Yihuudootaadhaan nutti hime. Akkaataa fuudhaaf heeruma Yihudootaatiin nutti hime. Akkaataan fuudhaaf heeruma Yihuudootaa yookaan Israa'elootaa akka kan biyya keenyaa kana miti. Isaanii ilmi gaafa fuudha ga'u dhaqeetan barbaadadha kaadhimma. Dhaqeetan kaadhimma dhaqee mallattoo itti godhadha jedhee mana abbaa isaatii bahee qajeela. Mana abbaa isaatii bahee qajeela. Ajaja abbaa isaatii, fedha abbaa isaatii. Dhaqeetu han isatti tolte kana, han jaallate kanatti mallattoo godhata. Mallatteeffatee namni hundumtuu akka argutti, mandarri sun akka beekutti ati kadhima kootii irraa kaastee guyyaa tokko immoo deebi'ee dhufeensi fudhadha jedhee qajeela. Yesuus Kiristoos yeroo fooniin dhufe sana nu mallatteeffate. Dhiiga isaatiin nu chaappeffate. Hafuura qulqulluu qabsiisa nuu kenne. Ati kan kooti nuun jedhe. Gatii nutti baaseera. Kanaaf gatii guddaa warqee kennee fi gatii ammana hin jedhamne shamara sanaaf kennee kaadhimmatee guyyaa tokko dhufeensi fudhadha jedhee qajeela. Dhaggeeffadhaa. Guyyaa inni deebi'ee dhaqee fudhatu garuu dubartii kun hin beektu yookaan immoo shamarri sun hin beektu. Kaadhimamteetti yeroo hundumaa qophooftee eeggatti ga'a. Itti himamu guyyaan cidhaa. Abbaa haati ishees hin beekanii isheenis hin beektu. Ilmis hin beeku. Ilmis hin beeku. An guyyaa cidhaa beeku abbaa duwwaadha. Abbaan gaafa qophaa'e gaafa waan hundumaa mijeessee cidhaan mijeessee
ilma isaatiin dhaqii fudhadhu. Misirroo kee fidadhu amma yeroon ga'eera jedha. Kanaaf gooftaan ani hin beeku guyyaa sana abbaa godhuwaatu beekan jedhu kanaafidha malee Yesuus nama guutuudha, Waaqa guutuudha. Roome boqonnaa 1:3 Yesuus nama guutuu ta'uusaa hidda Daawit keessa dhalate. Waaqa guutuu ta'uusaa immoo hangafa du'aa ka'uuti akkuma jedhu. Waaqummaa isaatiin beeka, namummaa isaatiin hin beeku malee. Namummaa isaatiin karaa biraa aadaan hidhotaa kun akkasita. Ilmi hin beeku guyyaa cidhasaa. Garuu hin kaadhimmata, hin naqata. Abbaan gaafa qophaa'e, gaafa waan hundumaa qopheesse ilma isaa waamee amma iddoon qophaa'eera. Amma cidhi qophaa'eera. Amma yeroon ga'eera dhaqi misirroo kee fidadhu jedha. Kanaaf dhirsi misirroo sun gaafa dhaquu akka tasaa irra baadhate. Kanaaf yeroo hundumaa siiriyeesilii qophoofti jedhe. Har'a dhufa, bor dhufa jechaa eeggachaa jiraatti sammuu ishee keessatti. Kanaaf of qopheessiti, of eegdi. Of eegdi akka hin taane hin dubbattu, akka hin taane hin hojjettu, iddoo barbaadden deemtu, iddoo barbaadden bultu, waan barbaadden hojjettu. Of eeggattee jiraatti guyyaan beekamnetti dhufa waan ta'eef. Kanaaf gooftaan akka tuttan dhufa kan jedhu. Guyyaan beekamnetti dhufa misirroon sun dhaqeeti. Har'a cidha kooti. Abbaan eeyyameera. Kottu siin fudhadhaa jedha. Gaafa sana cidhi tokkollee mana intalaatti ta'u hin jiru. Cidhi mana warra isheetti ta'u hin jiru. Cidhi mana gurbaatti ta'a malee akka aadaa isaanii. Kanaaf Yesuus kanaaf misirroon isaanii maal godha dhaqee intalattii fudhateetu daariktii gara abbaatti geessa. Abbaan immoo cidha guddaa godheetu guyyoota baay'eedhaaf cidha kana geggeeffatu hojii ta'anii gammadu jechuudha. Yesuus Kiristoos akka kanatti dhufa. Misirroon kun qophooftee gaafa isheen ga'eera qophoofteetti gaafa jedhee abbaan murteessu. Yesuus Kiristoos akkattuu diingata dhufa jechuudha. Yeroo sana dhufee misirroo kana ol butee gidiraa waggaa 7 isa biyya lafaa irratti dhufuuf jedhu sana keessa cidha guddaa waggaa 7 abbaa fuulduratti qopheeffate jechuudha. Abbaan qopheessee cidhichatti dhandhee hirmaanna. Yeroo sana Waaqayyoon kan agarru jechuudha. Yeroo sana Yesuusii wajjin dhandhee fuula Waaqayyoo dhaabannee cidha hoolichaa waggaa 7 yeroo biyyi lafaa dhiphatu, yeroo biyyi lafaa gidiraa waggaa 7 keessa galu, yeroo biyyi lafaa asii gidiraa isaa argu kana waldaan har'aa kun, waldaan kiristaanaa kun ol butamtee waggaa 7 cidha geggeessite jechuudha fuula Waaqayyootti. Waaqayyoo gooftaan waa gargaara. Kanaaf cidhi Waaqa irratti ta'a. Eessatti ta'a wayita? Waaqa irratti abbaa biratti ta'a. Cidha waggaa 7. Nuti Waaqa irra jiraanna miti. Yerusaalem ishee haaraa gadi buutu wajjin gadi buuna. Waggaa kuma Yesuus wajjin gadi buunee lafarra jiraanna. Achumaan jireenya bara baraas lafti kun darbee, samiin kun darbee, lafti haaraan, samii haaraan ni dhufti gadi buute akkuma Yohaannis jedhee achirratti immoo hoolichaa wajjin Yesuus Kiristoosii wajjin. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo ol butamuu keessa waldaan eessatti yoo jettanii samii irratti waggaa 7 achi jiraana jechuudha. Isirraa Qorontos boqonnaa 1:2 akka durbaa kaadhimmachiisutti ani akka durbaatti Kiristoosiif isin kaadhimmachiiseera jedha Phaawulosis. Waldaan kiristaanaa akka misirrooti. Yesuus immoo dursa misirrooti. Efesoon 5:30 immoo isin bu'aa dhagna Kiristoosii kun iccitii gadi fagoo qabaa hariiroo waldaaf Waaqayyoo gidduu jirudha jedhamti. Hariiroo Waaqayyoo Yesuus gidduu jiru agarsiisa jedha. Efesoon 5:30 illee hundumaa kaastan yoo ilaaltan jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa ol butamuu isa afraffaa. Ol butamuu inni afraffaan kunii mul'ata Yohaannis boqonnaa 11:4 yoo ilaaltan dhuga baatonni koo lamaan gara biyya lafaatti dhufanii wangeela hin lallabu. Gara biyya lafaatti dhufanii sagalee Waaqayyoo lallabu. Misraachoo lallabu. Dhuga baatonni lama Waaqarraa gadi bu'anii. Isaan kun yeroo gidiraa isa guddaa keessa jechuudha. Yeroo gidiraa isa guddaa sana keessa yeroo bineensichi ka'u, yeroo raajiin sobduun ka'u sun, yeroo 66 nama rakkisu sun Waaqarraati dhuga baatota lamatu gadi bu'a. Raajota lamatu gadi bu'a. Isaan immoo raajuuf jiru jedha. Biyya lafaa irratti raajuu dubbatu deemanii yeroo sana. Waa tokkoon sodaatan. Humtillee isaan hin miidhudha. Yoo namni isaan miidhuu barbaade ayicha kan jedhame hundumaa fayyadamu isaan. Abidda Waaqarraa gadi buusuu danda'u, bokkaa caamsuu danda'u, bishaan dhiigatti jijjiiruu danda'u, waan milikkita jedhamu hundumaa godhuudha. Dhuga baatonni kun lamaan. Eenyu isaan? Eenyu isaan? Kontiraavershaal dhiyaatu jira yookaan immoo yaada wal faalleessu namoonni dudubbatan jiru.
Dhugaa baatonni kun lamaan milikkita wangeela jedhu yoo laalle bishaan dhiigatti kan geeddare kakuu moofaa keessaa Museedha. Abidda waaqarraa kan guuse bokkaa kan caamse Eeliyaasidha. Akka milikkita macaafa qulqulluu yoo ta'e jarri kun lamaan Musee fi Eeliyaas jechuudha. Karaa biraa Maatewos boqonnaa 17 irratti gaara ulfinaa irratti Yesuusitti dhufee kan mul'ates Musee fi Eeliyaas turan. Musee fi Eeliyaas turan. Milikkita jarri kun godhan mul'ata Yohaannis kana keessattis yoo laaltan Musee fi Eeliyaasiin nutti akeeku. Karaa biraa ammas yaadi lammaffaa jira. Yaadi namoonni kan biraa kaasan immoo du'a foonii kan ijaan hin agarre Eeliyaasii fi Enook waan ta'aniif. Du'uutu ta'a namni utuu hin du'iin mootummaa waaqaan dhaalu. Yaada jedhurraa kan ka'e lakki jarri kun Henookii fi Eeliyaasii kan jedhan immoo jiru. Lachuusaa keessoo Eeliyaas jira. Eeliyaas jira. Musee moo Henookii kan jedhudha wal falmisiisaa. Musee moo Henookii. Karaa tokko ilaallan du'a ijaan kan hin agarre Henookii fi Eeliyaas. Karaa biraa milikkinni jarri kun godha yoo ilaaltan immoo kan Musee fi kan Eeliyaas fakkaata. Haa ta'u gaa. Eenyuyyuu haa ta'an dhugaa baatonni lama garuu dhufu. Isaan waggaa 3 isaan kun bara gidiraa isa guddaa sana keessa raajii dubbatu. Bara gidiraa isa guddaa sana keessa milikkita kan jedhu ayicha kan jedhu biyya lafaarratti fidu isaanii bishaan dhiigatti geeddaranii abidda waaqarraa buusanii waan milikkita jedhu hundumaa hojjetaniitu dhumarratti bineensichi isaan mo'ataadha. Bineensichi sun isaan ajjeesa jira kana. Mandara qulqullittii yookaan immoo Yerusaalem keessatti reeffi isaanii guyyaa 3 walakkaadhaaf reeffi isaanii mandara keessatti argama. Hundumtuu gaafa isaan du'an biyyi lafaa gammachuudhaan lafa dhiita. Sababiin isaa yeroon sun yeroo kan seexanaa yeroo kan mormituu Kiristoos waan ta'eef du'uu jara kanaatti namni hundumtuu gammadee kennaa waliif ergaa. Bakka gammaddee waliin jedhee miidiyaan hundumtuu walii gabaasa yeroo sana. Miidiyaan jiru hundumtuu waa'ee isaanii haasa'a du'a isaanii. Guyyaa 3 booddee garuu isaan kun lubbuun itti deebi'ee du'aa qabu. Du'aa gaafa ka'an immoo naasuu guddaa ta'a. Biyyi lafaa hin bir'ata. Hundumtuu waa'ee isaanii haasa'a. Utuma namni ilaaluu jarri kun sagalee guddaa tokko dhaga'ama. Sagalee malakata guddaa asii ol kottaa kan jedhu dhaga'u. Isa booddee jarri kun barrisaniitu du'aa ka'anii akka Yesuusitti isaanis asii ol gara samiitti tokko. Gaafa isaan asii ol sokkan addunyaan kun irraafamti. Lafti irraafama. Lafti kun irraafama. Gaaroon hin dadayyoo. Mandarittiin hin jijjigdi. Namoonni hedduunis hin du'u. Kun raapcharii yookaan ol butamuu sadaffaadha. Ol butamuu inni 5ffaan. Ol butamuu inni dhumaa. Ol butamuu namoota 144,000 akkasumas qulqulloota yeroo gidiraa isa guddaa keessa ajjeefaman. Egaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 irratti bara gidiraa isa guddaa keessa wangeela lallabuu kan danda'an namoota mallatteeffaman qomoo Israa'el 12 keessaa namoota 12,000 hunduma isaanii keessa qomoo 2 duwwaatitti hirmaatu. Innis qomoo Daanii fi Efreem. Daanii fi Efreemtu keessa hin jiru malee hundi isaanii jiru. Daan maaliif keessaa dhibee kan jedhu yaada baay'eetu jira. Yeroo bi'aan yeroo jalqabaaf Daan keessa waaqa tolfamaa dhaabe, waaqa jabbii dhaabe, warqee dhaabe itti sagachiise. Iyyuun waaqa tolfamaa hundumaa caccabsee jijjigsee Daan keessatti duwwaa dhiise. Dhaqee Daaniif sagade jedhe. Sadaan jiru waaqa tolfamaa Daan jiruuf sagade jedhe. Yaaqoob gaafa ijoollee isaa eebbisu Daaniin ati akka bofaa karaa gidduu ciisu jedhe. Bofa jedheen Yaaqoobis Daaniin. Daan kun Waaqayyoof amanamaan turre bara baay'ee. Kanaaf dhufee lakkoofsa kana kee hin galle. Efreem garuu karaa Yoosefiin gale dhufe. Yoosef ofii isaatii gale. Yoosef qomoo 2 qaba Israa'el keessaa. Efreemiin Minaasee. Minaaseen of danda'ee keessa galeera warra kana keessa. Efreem garuu karaa Yoosef jala lixee gale. Efreemis akkuma kanaa waaqa tolfamaa waaqeffachaa waan tureef of danda'ee hin galle malee warra 144 keessa galeera jechuudha. Egaa warreen kanatu ivaanjelistiidha yeroo sana isaan wangeela lallabu addunyaa guutuura deemanii.
Addunyaa mararra deemanii wangeela lallabu. Bineensichi isaan miidhuu hin danda'u. Sababiin isaa chaappaa qabu adda isaaniitti. Chaappaa ija walichaa qabu isaan. Mallatteeffamaniiru. Kan waaqayyooti jedhamaniiru. Jarri kun waaqa tolfamaa tokkollee waaqeffatan. Milikkita raajii sobduudhaan hin dogoggoran. Laalaa. Yeroo hundumaa gara holichaatti deemutti deemu. Of eeggatoodha. Qeerroo duudaadha. Qeerroo duudaa jechuun kan hin fuune jechuun miti karaa biraa. Waaqa tolfamaa hin ejjani waaqeffatan jechuudha malee. Qulqulloota jechuudha malee. Somni afaan isaanii keessaa hin bahu. Waaqayyoo warra adda baanidha. Warri 144. Isaantu addunyaa kanarra faca'ee wangeela lallaba. Gara hundumaatti adeemanii wangeela lallabu. Namoota Yesuusiif qopheessu. Ilaa dhaggeeffadhaa. Ol butamuu keessaa warri hafan carraa lammaffaa qabachuudha. Ol butamuu keessaa namni hafe yeroo sana carraa qaba. Lallaba jara kanaatiin namoonni baay'een gara waaqayyootti deebi'u. Lallaba jara kanaatiin namoonni baay'ee Yesuusitti deebi'aniitu Masiihichatti amanu deebi'anii. Masiihichatti amanu deebi'anii. Yeroo kana bineensichi immoo isaan ajjeesa. Namoota hedduu gorra'ee fixa gaa. Yesuusitti gaafa amantu hinuma duuta. Shinuma qalamta. Shinuma du'a. Namni immoo ittuma amana. Jarri kun nama amansiisu lallabni isaanii. Kanaaf namoonni hedduun gara Yesuusitti dacha'u. Lala. Yohaannis boqonnaa 7 kaasee olaaltan boqonnaa 7 kaasee olaaltanii muka meexxii qabatanii uffata adii uffatanii gosa hundumaa keessaa fuula oolichaa dhaabbataniidha isaan kana. Eessaa dhufan jarri kun jennaan ani hin beekun jedhe. Ergamaan immoo akkasnaan jedhe. Isaan kun warra gidiraasa guddaa keessa warra gidiraa isa guddaa keessa ba'anii dhufanidha. Uffata isaanii dhiiga olichaatiin miiccataniiru. Egaa isaan lammatan beela'an hin dheebotan. Sababiin isaa dheebochaa turan lafarratti. 66 fudhadhu jedhanii dheebotaniiru. Beela'aniiru, qalamaniiru, du'aniiru. Kanaaf isaan kun dhiiga olichaan miiccataniiru. Lammaffaan bo'an gooftichi imimmaan hundumaa ija isaaniitti haqa jedha isaanii. Isaan kun gidiraasa guddaa keessa warra butaman yeroo sana jechuudha warra du'anidha. Egaa warri 144 kun tokkoon isaanii otuu keessaan du'in mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti walaaltan hoolichaa wajjin tulluu Xiyoon irratti argamanidha. Hoolichaa wajjin. Inni kun Yesuus Kiristoos Armaageediyoon irratti seexana edda injifatee booda. Waraanna Armaageediyoon irratti seexana injifatee seexana boolla lafa jalaatti waggaa 1000 fidee yeroonni Yerusaalem keessatti qulqullootaa wajjin cidha booddee gad deebi'ee tulluu Xiyoon irra dhaqee dhaabbatu isaan kun dhufanii Yesuus fuuldura dhaabbatan tulluu Xiyoon irra. Ol butamanii Yesuusin simatanii Yesuusii wajjin tulluura dhaabbatan utuu hin du'in. Qulqulloonni warri yeroo sana qalamanis isaan kana duukaa ka'aniitu lammaffaa yeroo misirroo wajjin Yesuus gadi dhufu Yerusaalem irratti mo'uudhaaf waggaa 1000 gaafa Yesuus dhufu qulqulloonni qalaman sunis warra kana faana dhufan. Inni kun raapcharii isa dhumaa ol butamuu isa dhumaa jenna. Isa booddee seexanni waggaa 1000 hidhama. Raajii sobaaf bineensichi bara dhumaa sun bineensichi 66 sun qabamaniitu jedha. Boolla abidda boba'utti gad darbatamu jedha. Yeroo jalqabaa gaanamitti kan darbatamu seexana miti. Bineensichaa fi raajii sobaa sanadha. Mootummaa addunyaa isa 66 fidee fi raajii sobaa sanatu fayyaatti qabamanii kuufama biddaatti gatamu. Gaa'annamitti gatamu. Gaa'annamiin dhaqee kan qoraasu isaanii jechuudha. Yeroo jalqabaa gaa'annamitti kan gatamu jara kana lamaanidha. Achii boodadha seexanni lola Googiif Maagoog irratti dhufee kan inni gatamu dhumarratti jechuudha. Dhumarra waggaa 1000 booddee ammas deebi'ee waan ka'uuf lola isa dhumaa Googiif Maagoog irratti seexanni dhaqee isaanitti dabalama. Firdii isa dhumaa irratti immoo warri seexana hordofan hundumtuu afuuronni xuraa'u hundumtuu jara kanatti dhaqanii dabalamu jechuudha. Galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Inni kun yeroo ol butamuu isa dhumaati jenna. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Gaaffii qabdan yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Waliin mari'annaa waliin immoo laalla. Sagalee Waaqayyoo galaana ammaarameennu buddurfameennu irraa baratanis barsiifameennu har'a yoo dubbistan booda haaraadha. Kanaaf
yaada keessan bal'ifadhaa. Subscribe godhaa YouTube kana guddisaa. Namoonni yaada qabdan naa barreessaa. Amma deebinee wal agarrutti Waaqayyo Gooftaan isin eebbisu. Eebbifamaa.